Ini bagaimana? Itu ada tuh, misalnya kita pada office, office, mulai itu baru dia lagi mulai itu dia lagi baru komunikasi kayak demo, komunikasi aku di sini, education, lalu kita education pun aku, misalnya ini mana, dulu mana orang kayak ada problem seperti itu. Sanias, Osman ganda orang mau dokter ganda kan dia ini gitu. Sampai anak kuda bukan tahu dia apa. Sanias dasar lagi Osman dia itu. Karena mana itu, warin dia berpakaian mana itu, jadi itu. Cepat mesti lah, gan itu. Mana dia juga masih belum ada orang sabar itu tu. ऐसा तो दायर लेगी भार यदि क्या बात बारी थी तो क्या हमें एक दूर हम पहुँच गए रोनेरा ओलेना तुम्हें भी कोना बुद्धि ने यदि तीन जापा को कोरिया को तो लेना अच्छी रात आती है दोनों के चिची में हवा खाना था तो मैं रुका हूँ वाला बुद्धि उसको पास मैंने बच्चों का खाना जोड़ने का करना जोड़ने बच्चों का चुप मेरी जानी थी चुप family women, professional women, they are also community leaders. Kau macam mana jodoh kerana kau? Agar sebenarnya ini nak quality of leadership. Agar lama lama quality of community sah. Awas ni kerana saya awas ni dunia kan. Lalu itu dibertoda, amane dibertoda tu konferensi awasnya udah di kerja progress. Ini mana tu tidak jauh. Sehingga awal ni awal, dunia ni kita buat macam artani, budutani, tabdani, kilatani, enggak terbodas, hogganani. Bukan anak pun, itu bangsa awal ni berlalu sih tidak apa orang. Awal ni kita kerja. di rumah kami kita bisa tadi oli kalau bahasa orang berat itu kami boleh lebaran itu biasa tu sama berat ini women provide very practical leadership ini teori yang ujian tu theoretical ujian tu talkative asal orang itu karena jero tu mobil kita selamat bergerak karena mampu tu aku nak sikit satu je. Jangan saya luar jadi. Abban mure adwari ohal dah. Nama sabun mas saga pokok juga bang. Diri kami ni bang. Ini tu kan kami kopi kami. Berapa sih tahun tu? Hanggang sejarah ni ada jauh. Ini wonderful man, exemplary of businessman. Luganti Rabbi Agayu, I mean, Santa Pura Hindu, Aula, Ilmasari, the Port Aganpure, Isani Rabbi Agayu, Rabbi Rabu, General Buratas, Absokana, Azahim Kumare, Erga, Gaze, but Oromo Rabu, Wara case, the litigation, Wari litigation, Samakana, Pumakana, Kajala, Ega, Puterips, if I can get police. Jadi komedi kerja kan rakyat ini dan kami asyik जरूर लेसन हिंदू का काम है वही जगह पे करी आपके इंसानी को बोलते हैं इंसान धरन के बात करें आपका वो तो मंदिर तो लम्बा करना संधरन चिंतनी आवाज के लिए आपका बोलते हैं अभी क्या और वहाँ वो हिंदू तो माँ aku mah by the way ada punya pernah sekali dulu kan bagi anak Nairobi naik lagi Desember pura sekali Nairobi naik lagi Nairobi naik sisari oli bersari ipa diplomasi ipa malaga ipa shora ke semua dalam ini kata hal sih sebenarnya baru ini itu bercari oleh Muhammad Muhammad kita hatam badi takka karena juga itu badi takka kesepti hasawa इस पुरुषों से सियासा जो क्या था अब ऊपर तक एक निगराम करते
उम्मत के तकवा उम्मत के नराते दगले डालते मोहब्बत कीते देवा करते हरका मोटा केंद्र देशों लगने में लड़ते फिर नहीं साला जाने वाली ले उम्मत लोगों को उम्मत हम लोग का चंदा में जाता है मतलब लड़के से बिचारे वद्दरे इतनी कब बनाए इतनी होए ini na bilci na ubah ab orang kita tahu sahaja yelo berbangsa ti hari muda ndo kagaru hirap yelo berbangsa kakau kakek garu uje nomburan kagami cici mau gamat enjen mau cici mah kalbi kalau diwal kau Yero berbangsa deh, di siasa sama maksudnya siasa biasa digang masalah. Ye जवाब देती तो अचू दंड वक्त है बिया तो कैसे मेरे खरे सिने जिराए कौन बिल्ची ना उम्मत कहने थी तो कहने थी रगा गुड्डारा अमस्ती हो मगर एक जवाब मिसने चल रहा नरी गोला चल रहा नरी का जिसने जवाब देना है तो हाल वगैरह हाल का बताओ ये कैसे क्यों वो अम्माजी की दूल्हा कराते हैं गलू हाँ कहाँ से वो याद चीज हुआ और तिले तक कला महाल में के जो गबा समझ भी गलू इंजीनियर भी जाला मैंने कहने मीठा अक्का अम्मा का धक्का देने पे होगा जो यार मुर्दपा ने जो सब वानी मुर्दपा it is practically a fact Ajechan jiddu kana internet का मदरसा है जो 0.01% का हुआ केसर तो हो गया केसर तो आता है लोग केसर नहीं क्यों नूबर तो कौवे का बच्चे मुझे लगा ये तो कौवे का बच्चे अंगो का बच्चे वो सोलो नु बात सोलो जेसु बात है करना Ajechan जो नूबर नमन लोग केसर जिल नमन आ गया Shakilan kabani ega idam boda kida ada gabbasani ayo babbo durat ganda hunda gabbasani durat miskina amma durat dilani ajjesu waan bakana kalamat tasawwur waan oromiya bututti bina inda bina simawate rawatama dulu ega waan kan tasawwur kale namun ini kamu lagi yang mau pakai jadi logo kalau bukan lagi kan what is big deal mal makan ketiga inawa dukun nama raka sudah terjadi bocci bocci saat ini kenapa kalian itu akawan bocci sendiri itu defend pun berada di dalam karena cruelty pun gara jebelnya pun orang tuh ini orang yang rajin pun menjadi nama kayaknya psychologically transform bukan jadi. Lo ya kita nukar itu nukar mana nukar biar kan kita waktu sekarang abis aku mereka tuh bangkit atau kok itu normalization of cruelty. Wan ada mananti biasanya kayak sendiri, durinjire wan area tuh masdar deh. Ilmu nama agak bukan tidak dia kan dia semua kamu is an incredibly strange situation. Pun kami ini deh, baru urusan kemudian tu. Baru ada hama bad political culture, cruelty and violence. Umat kayak gitu, wan umat itu bukan abad punya abad berkama. Karena abad sudah mau mundur kan, modumma kayak mata modumma sebut kulit fatani, dua cima, dua saat ini, bocor bermacam mana itu. Karena apa kami? Sebab orang sebagai si Yudi, karena makin nanti sebab kami, ini nama lagi juga. Namni kayak kalau macam behe, tu masalah behe, tu masalah tahu lagi sebab kami.
namni wala jeesummaa kuma dirqameedha. Dur osoo gaafa osoo mutiin galatiin osoo mutiin beekin zamana darbii nama keenya beeraawi Eertiratti looludha. Beeraawi jedhanii dirqisiisanii fuulaa deemaa tura. Amma bifa san haaraa fidanii Eertiratti arguu osoo hin ta'in Shawaa keessa, Wallagga keessatti, Arsii keessatti, Gujii keessatti obboleeyyan masaa akka ajjeefu. Dirqiidhaan fuudhee gara waraanaa ergan. Hoggaa inni dide. Bahuudhaaf aayyoo qabboonsaa takka gostiisaa takka abooshaansaa maallaqa waliin baaftee akka ta'u qabdee jechuudha. Oduu torban kana keessa geessan aanaa tulloo warra beekaa keessatti mucaa xiqqaa amma 16 hoggaa fuudhanii deemu deeman. Budeen haati fi abbaan budeenni dhale waan obsuu dadhabe miika miilarra kuma. Haadha abbaas ajjeesanitti dhimmoota iskoollee irratti madeessan jechuudha. Kun waan aanaa tulloo kanatti ta'uu isaa jiru miti. This is happening across the country. Kun gara jabeenyi akka mul'anne biyyatanii godhamaa jiru. Ajjeechaaf waraanaa bira hoggaa dabaree saamichi. Saamichi. Silaa warri gaafura hoggaa miidhagsan hedduu keessan finfinnee fi dirree waan dabartanii. Ikkaan gama gabbaatan garbaa kan baru. Amma iddoo kanarraasiin maal gaa? Domestic flight. Flightiin biyya keessa parsantii 100 guddatedha. Maaliif beektaa? Namni finfinnee dhaqee rooba dhaquudhaaf gaara biyyi bareedaa kan keessa ta'uu ni sodaata. Kanaaf xayyaaraan dhaqa rooba. Gideen cehee amboo qaxxaamuree gideen cehee dhaqamtee dhaquu waan sodaatu xayyaaraan dhaqa. Karaa kanarratti waan milishaan nama godhu yoo milishaa afaan buute kan maqaa adda addaa dhaatee hidhatee deemuu si butee akka re'eetitti si dhaareeffatee warra keessa si gurgurata jechuudha. Kellaan bittoota dhaabatee kiiloomeetira 40 keessatti kellaa shanjaa fa'a. Keessattuu bakka oomishni ciccimaan jiru. Keessatti nama keenya qabaleen karaa qarrabuu, aanaan karaa qarrabuu, godinni karaa qarrabuu, naannoo karaa qarrabuu, federaalli karaa qarrabuu, milishaa miila bitaa kan miila mirgaa adda adda qarrabuu. Yoo dhageessan gama baawurnaatitti oomishni guddaa silaa jima. Jimaan wanni kufee namni keenya rakkataa jiruuf caraqni sadarkaa adda addaatiin deemuun qonnaan bulaadhaaf hedduu waan xiqqaatu gahaa jira jechuudha. Gama baddaatti dhugaa bitan, gama gamaan siinaa dhugaa bitan oomisha amma barana parsantii 70 qonnaan bulaan dirqama mootummaadhaaf kennuu qabaa jechuudha. Mootummaan haala waan jedhu. Xaa'oon samii jedhu, farri aramaa samii jedhu. Kana funyaan qabanii irraa fuudhan waan dirqisiisanii gatii itti murteessanii. Qonnaan bulaan irraa xaa'oo gatii irraa dhaabuu hiikee falmachuu danda'u. Mootummaatu gatii murteessee jiruudha xaa'oo. Farri aramaas akkasuma. Qabatii isaa hoo qonnaan bulaan gatii kanatti gurgurtaa gabaa irratti hangana gabaa yoo kuma saksee kuma sakti kan dhabu. Gatiin haa dabalaa jechuu hin danda'u lakki amma gurguru. Bulfatteetiin gaafa gadii wal dabalee tursiisallee hin jechuu danda'u. Kana dinnanoo ni dhumama yoo hammaatanii jiru. Kun hiyyummaan uummata keenya keessa akka hin jiru bal'aaf jira jechuudha. Saamichaa dhiibbaa kanaan dabalatee waan jiru balaa kooriidoon jedhamu jira. Uummata beelaa jiru haqee irraa buqqa'e. Halolli bittaan magaalaa manaa saamaa jiru kana magaalaa xiqqoo keessatti kan namni ijoolleensaa biyyaa namaatti gabra taate ashkara namaa taate maallaqa xiqqaa walitti qabdee dukkaana suuqii takka ayyoodhaaf aabboodhaaf takka obboleetti xiqqaadhaaf jaarti. Akkasiin ijaaramee qe'ee ganda keenyaa bara wanni investimentii balbalaa dhufee ijaaramee jiru. Kamis dhiibbi akkasii carraaqee murtaa isaa kan godhee fuula alagaa gidduutti miidhamne irra ga'ee ijoolleen ijaarrate kana guutuutti jala diidaa jiru jechuudha. Kun kalee jechaa hin ture hoggaan itti yaadu saboo jala kana
Video tu wajah ni tu bicara kan mal tu wajah ni uang masih tanya dia. Distraction, human distraction, property distraction. Berbagai orang tu akan ramai orang macam ni. Bifakaran umat orang mau kisah bina karena timunda. Maka orang mau aja nan boleh wajib. Lola kisah dia kisah tidak wajib, amal wajib. All ladanis, amma ibang gamamara kucing kodoh dia memang Somalia wajib. Ketika kerana kisah berkata dulu, terwajara dulu. Boleh dulu bisa. Amma muara kita pun berbeda. Mari Indonesia, kan ini mari Indonesia, akhir ini saya abi presiden di kodoh pun ada kerja cak, nama kain orang orang busu berbeda. Lima hari kahula, lima Somalia orang busu, lima sahabat kerja orang busu akawan munai. Akhir ini kami, aku orang ada sesama juga kan itu, sabak kan? All lada orang busu, kisah saya orang busu. Minat kan patong kan tuan betul tu. Dulu wajib arsi ada kesawar kan dia tu buat. Amma ber bodi nak kesah tu bal kamu kena buat. Jama kibat orang kan. Jadi bodi umat tu, nama nak ele juru raka orang. Umat tak kena berpuji kerana Singapura na wali tipu sudah kiri sana tak kena. Gaul umat tak kau ada ni sehina. Arbuda buji sah mudah tu, arbuda buji kan surga mudah. Borang kisah ni arbuda buddha tu, kedanga kena tinggi dangko surga terbaru. Akhirnya umat akan wali tipu sani, oso ini wali wali iji sah yo wali itu, kisah sah sebenarnya sah mudah. Baik kemudian kisah arbuda macam ni bisa buddha tu kita macam. Alat tomi nama sani orang ganda baru kerja. Oso isin gosa di golan, ijorin tabak ni, sampai lihat tu kita sesuatu gitu. Lalu orang mau lihat tu, agak daerah pura jadi, di dia pasal orang mana, BA itu dia, Somali orang mau jadi. Orang mau tanya, gaki kucing orang kita ada, gaki nana orang kita ada, gapa bagi bala orang kita ada. Gapa orang mau jai sumbu dapat sabab orang mau orang nunggu sumbu dapat gapa mereka sahur jira sumbu dapat gapa serna umat orang tak hukum anak bodinas bias akan udah itu balik dah kira-kira mereka tu macam tu anda sih nanti kita bicara je tenis Rabbi suruh kata ini ku bicara lagi tu boleh tu macam aku tak kabaju lari dua juta. Aku tak tahu kaitu utuh dan kaitu wajar dan tahu apa mana, kaitu di dan kaitu belal dan tahu kau. Pun bagi wanita kodoh kali media nanti semua dari kita kalian itu orang mau ambil mufakat dia lah bersama. That's not expected of you. Umat ini negara juga. Hedung kisah akan dilakukan dari akhir sendiri. Dia kan kisah dilakukan dari ikan desa ni mani kisah kerjakan. Kira ali kisah diwanjakan dari jira cukup itu namanya. Tunggu satana demo ni. Warna isim kode isimnya tu berbagi. Yo tak ada ni. Bosol kau tu singkau, bolong kau tu singkau. Karena wani buddha maka kayak biaya itu biaya jauh sih. Komi di mana komulainya dalam dunia. Komi Allah di dunia. Komi yang di himatan kau. Haknya komi hakka waktu berani ni mana komi bukan kayak sangga tu batu. Ego kemana ni atas mana ni Allah yo Allah ni. Yo apa wali terbe. Yo hori nada punya minat Allah kanya. Halkan takani buka wali tuani dunia mah halkan dunia. Wani halkan ke suara berani jiran. Anda dacim beri, anda dacim itu, bulan. Mana? Nam siap kamu bolsi ang kamu kau magi sini tak kau boleh sini tak kau gawas. Itu sulit sih.
ijoollee gama sooshaal miidiyaatiin waan hin taane akka taphatti deemu kun Oromoon kun taphatti ijaarame dhiigaan kasa ijaarame beekaa. Gaafa warri keenya jaatamoota keessatti sochii Afrikaa godhee gara saamichaa miidhicha baay'eetu godhamu diidanii fincilan. Gaafa sadoof qananiin sirna mootummaa diidanii jamaaloonni kolonii keenya fincilanii bakka duudana jaaru. Gaafas alagaan Oromoo bittinneessatti namni waliin jiru. Achirraa hareetii namni keenya dhiigaan yeroo itti ni godha. Almaran gammadaa namni yoo maaliif adeemu? Isaa fi Maamuu Masaffaa gurbaan guddate. Giraafii kitaaba seenaa Oromoo jedhutu akka qabu. Jallamaan saniitu odaanis asxaa walii galaa ta'e yaada Oromiyaa gosa danda'e. Maal jennee keessa? Bobajjeesuun matarraa eegaluuti mataa tumanii hayyuu seeraa jallamaan adeemee. Sanas wareegama guddaa itti kaffalu. Wanni Oromummaa murteessuudhaaf gabaabaa adeemuun waa baay'ee seenaa. It's a powerful political bond. It's a powerful social cultural bond. Dhiigaan jaarame, lafiidhaan jaarame. Kana safaadhaadha jecha waan xiqqaa morkaa fi ijaa namoota dhuunfaa fi garee xiqqaati jecha shasharafuudhaaf wanni godhamu dhiigaan lafee obboloota keenya abboota keenya bara dukkanaasa. Simple beekaa bakka waan namni kun keessa dabree dhagee garaalu laaftu fakkaata. Har'aaf tokko kaayoo taa'ee tokko misooma taa'ee tiktookiin waa diiguu barbaada. Saba kana ijaaruudhaaf bara warri akka Adam Saatto manni poostaatu waan hin turre bitannee fikiisi. Xalayaa baadhatanii taatee saba biraa bira waggaa dhufan taatee waggaa bira biraa dhufan qabamanii waraqaa nyaatan. Achirra dhaabannee tasgeenyee jechuudha. Achirra dhaabannee tasgeenyee. Har'a immoo tokko fadhiidoon uummanni kun dhiiga isaa kana irratti ol baase haqa uummata kanaa irraanfattee badii kaleessa irratti dalaganeef afoo nyaayii laayyaamtee gallachuudhaan har'aas quufaaf jallina warra qe'ee keenya keessa takka takkaan isii hidhee ol baasee sanirraa barattee maal jedha raantii harree jala ooltuu dhuunfuu barte. Jarri ammoo irratti wayyaanee irra ooteeti wayyaanee irraa hammeen jedhama. Irraa baratteeti bira buute. Isaan nama hiikamuu barbaadan nama kennuu barbaadan. Saba biraatti wal buusuu barbaadan. Nu keessa gowwaa fi hoofaan tokko tokko uummata keenya sadii waliin buusuu barbaadan. Kanaaf hawaasni keenya wal gorfadha. Wal tasgabbeessa dalagadha. Gaafa aartan gaafa walii aartan waan keessa dabarree yaadadha. Kitaaba kana keessatti waan inni barreesse waa hedduu keessaa hin haqe. Keessaa hin xaaree waa hedduu waan jiruu kiyya keessatti dalaga. Jiruu isaanii dhiisi. Jiruu abboota alaabota keenya dhiisi. Kanaaf waan keessa dabarreessan yaadachaa walwachuun hedduu barbaachisaadha. Amma booda rakkoo kan fudhate wal gargaaree fuudha akkamitti nuti hordoo gansaa gabaan siyaasaa Oromoo jumlaa malee cirichaa akkamitti jiru kana immoo itti beekne ni yaadattanii gaafa sochii kana eegallu naannoo 2022 Oromoon humna siyaasaa garaagaraatti dambe darbatti oodantee fuula buutee masjiida galee churchii galee namni wal dhuffee wal biraa dheessee paaltoo kiidoon adda addaatiin wal cirachaa wal ture. We change the dynamics. Dynamics Oromoo keessa jiru gabaan siyaasaa Oromoo kan ciricharoo gandaa fi walaa osoo hin taane kan kaayyoo qabsoo Oromoo jumlaadhaan
kaya ko kaya din ko pagulong boleh mawar tulan kojiran abatamat demula sakti san demula wan ummata kana ko mo ko na pakka tingkat lo kami kojan tulan ummata ini omne bak kaso no mo bakata kan gay suka kan matuma lo jera वो का हम कह सकते we change the course of history वो भी लगे वही तुमसे नंबर में सुन के तो कौन थी सियासत को सियासत शिक्षा रो करता है दीजिए we know this how to do इसी को उम्मत अच्छी चारो गुरुकुल में विचार जो गुरुकुल तरीका है उम्मत गदा उम्मत बुद्धा उम्मत सेना kan oga yang oromo ko kan amma nuti oromo ko kan kafo oromo ke sampam sabake enggal hindan garumbo biya sabake nyamis ummatona olla ke na karabi wonder nuhum adensi siyasa ugo to era wal kaisa nu tesi sari sirna siyasa dinage hak abdanta ke mati hak abdanta umat gratis ti ni abai kana wari oromo adda ko de angoro tu barba ka oromo di sago da adda ko de tu barbadu akai tina salsi kuni bani agara ko jai te tu hari ko sini ko da ke sattu wani mugar jata बालके अलगा दिज्जच उम्मत वरती लगान करबिला नम तो कच्चे स्थाय बके नबी नखायो न कसर ओसो निकालती ओसो नदारी बासी नका संपूर्ण ओन देवी से मंकुतो कैसे नो दंजा आयो कुतो तक नो दंजा रामस निजी नकर का मंदिर गुरुजी रक्षा के देना है अनाव के लिए रोज सोशल मीडिया बगल में देखा कैसे थी उम्मनी कहते बुद्ध थे कुल तुला उम्मनी कहेंगे ओबसे कुल तुला उम्मनी कहेंगे इक्का वो जिन इक्का तो सोता है अगर बुरे वो जिन गपुआनी फलती लाकर तो सोता है और कहीं मुल्ला चुप और कहीं बड़ा सोचो तो जो लगाई है करना करोना करना शेरना Ambo mo chikot ba na bakit tibol? Bakit tibol? Wain kaya wala mo chikot ko nito na katuya na niyachwa. Sambo da garu. Roro adventure samichi salpun oromo na ubo libata mantura ko lampal chula kawai ko. Semna siyasa semna bilake. Midang gahe tiyan muni. Ano ganyo? Barat harus lihat orang benar. Dari nakal yang mau muncul sekarang dapat berbentuk ular sampai politik ular. Suara batu mamang gua sini tuh anak sesuatu. Nuti nanti kapsul sini. Kapsul itu dalam ini. Kapsul ini ada orang jenak. Wah warna kayak kerana lekan bakal kau orang kapsul sini. Wani ke desa Indonesia. Alam makan di luar di jero. Mika sama kita dengan dap sini. Yani umat kenya di Allah wali puskan. Anggo ne rapat udah bodoh bukan pasal sini. Dia orangnya tahu mandi kenya ada di kulcu, ada kebatau. Ini masa di kabajan. Jalan-jalan kerana kata ini makai sabau. Sirna negarala umatun ni hundi esi tepat abada ni tini kulcan biya warimbo walon atau koda sana itu kulcan garap harora kamu hamba dan kebuli inna sani aja tuan kuci harimbo iman dan juga anak anda rukun gue itu di baik misalkan musim rambutan mereka bu ratusan saudaranya 10 dewi
haaloo fi xiiqii seennee jarjarrees doogora wajjin. Gaafa gargarummaatu jarjarree doogora hedduu ta'e amma gaafa harrii qabnu abbaa ilmaa sadeen ilaalaan ammoo tasgabboonee eeggannoo deemna. Hedduu galatoomaa isaan waan deemaa jiruuf carraa gaaffii kenna.